akkam jirtu hordoftoota haduun beetuuf nageenyi rabbii bakkaa fi galma jirtan hundumaatti isiniif baay'atummaatiiwwan kun fayyaa keessanii nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis baga nagaa taatanii akka nagaa guutuu qabdan abdii guddaan qabu nageenyi rabbii bakkaa fi galma jirtan hundumaatti hunda keessaniif iyyuu baay'atummaatiiwwan warri na jajjabeessaa jabaadhunaan jecha nafaana turtan guddaa galatooma ammallee jabinni keessan ana biraa hin hafin like taasisuutiin na jajjabeessa komentii na barreessuutiin yaada keessan nan ga'a yaadni keessan anaaf jabinadha yaadni keessan anaaf ulfinadha illee fuulduratti wallaalummaa korraa gara beekumsaatti akka hin ce'uu fi laafina korraa gara jabinaatti akka hin jijjiiru na gargaara waan ta'eef dogoggoran qabullee sirreeffadhee hojii qulqullina qabuu fi hojii jabaataa ta'e boru fidee akka hin dhufuuf na gargaara waan ta'eef yaadni keessan anaaf barbaachisaadha yaada keessan narraa hin qusatinaan afirraa kooti warra maatiinaaf hin ta'in immoo dumbeetu jechuun maatiinaaf ta'a subscribe taasisuutiin maatiinaa ta'a like taasisuutiin na jajjabeessaa komentii barreessuutiin yaada keessan anaan ga'a yaadni keessan anaaf utubaadha waan ta'eef yaadni keessan anaaf madda jabinaati waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatinaan siniin jedha maatiiwwan kun har'a yaada xiqqoon qaba waa'ee shamarran keenya irratti waa'ee keenya irratti dhumarratti immoo baacootiin angolaba baacoo fi taphni ani taphadhu kuni wal qabataadha amma xumura qophii kootii na waliin turaan afeerraa kooti gamanamaan gara yaada kootii yeroon sinii cihu shamarran irratti siniin jedheera shamarran keenya yeroo hedduu ilaalcha dadhabaa fi ilaalcha mo'ataa qabannee of amansiisne akka ija ilaalcha mo'amaa sana ilaalcha mo'ataa goonee itti fayyadamnutu jira yeroo baay'ee ofitti yeella'utu jira nuyin argamaa hawaasa keessatti ofitti amanamummaa dhabuu gadi of taasisu kuni garuu nuuf hin barbaachisu nuuf fayyadu yoo nu miidhe malee kanaaf iyyuu safuu eeguun akka jirutti ta'e aadaa eeguun akka jirutti ta'e hiree argannetti otoo fayyanne walis fayyanne otoo jabaanne walis jabeessine waan gaarii natti fakkaata gadi of qabuuni eddoos qaba daangaas qaba kanaaf iyyuu hiree argannetti illee fayyadama mirga keenya bara dirqama keenyas bara safuu saba keenyas eega otoo wal jajjabeessine gaarii natti fakkaata ofitti yeella'uun hafu yeroon sallee yeroo baay'ee tarkaanfateedha yeroo teknooloojiin babal'ateedha kanaaf iyyuu ofitti amanamummaa haa qabaannu ofitti yeella'uu hin qabnu nuti shamarranii gaafa rabbiin gaafa nu kalaqee akkuma eenyutti nu kalaqee saalaan adda nu taasise malee dhiirarra waa hundumaallee hojjechuu dandeenya barachuu dandeenya carraaquu dandeenya tattaafachuu dandeenya sammuutiin yaaduu dandeenya gahee kana keessa hundumaatti hirmaachuu dandeenya saalaan adda nu taasise malee sammuun kee akka dhiiraatti yaaduu hin dandeenye nuun hin jenne iyyee akka dhiiraatti barachuu hin dandeessu nuun hin jenne hireen keenya waa hundaayyuu sammuu keenyas immoo sammuu barumsaaf ta'u hin qabdullee nuun hin jenne rabbiin gaafa nu uume akkuma nama kamiitu nama tokko nu taasiseetidha saalaan adda nu qoode malee maarri kanaaf iyyuu gadaantummaa nutti dhagahamuu hin qabu ofitti amanamummaa qabaachuu qabna anillee bakka sana nan ga'a jechuu qabna bakka tokko ga'uudhaaf abdii kutuu hin qabu yeroo hedduu maaltu mul'ata bakka tokko gahuurra carraaqqanne wanta nutti dhufu hundumaallee mudaa nutti dhufu sanallee simanne jabaanne bakka sana ga'uurra wanti nuti yeroo baay'ee han argamu hawaasa keessatti illee nama itti carroome sana ilaaluu fi waa'ee nama carroome sana haasa'uudha sun immoo nun carroomsu sun ilaalcha mo'ataadha ilaalcha mo'ataa sammuu keenya amansiisnee mo'ataa taasisnee itti amansiisnee garuu yaadni sun yaada mo'amaadha akkasittiitii sammuu keenya amansiisnee sammuu keenya illee gabroomsinee sammuu keenya illee hacuuccaa jala galchine waan kamiyyuu taasisuu dandeenya nuti hojjechuu dandeenya carraaquu dandeenya barachuu dandeenya yoo hireen nu daangessee tarii qabdeen nu dhufuu dhiisuun sun hireedha garuu abdii kutuu dhiisuudha waan hundatti kan hundumatti yeroo baay'ee dhiira malee shamarran bakka guddaa akka hin gahuu hin dandeenyetti ilaalcha akkasiillee warra qabantu jira yeroo hedduu akka darbanii fagoo tarkaanfachuu hin dandeenyetti ilaalcha akkasii nu keessa jiraachuu hin qabu waan hedduu hojjechuu dandeenya sammuu qabnaa sammuun keenya hin hojjeta otoo hojiitti jijjiirre otoo waan gaariif jechoota hammeenya fayyadamnuu fi jechoota gadi bu'oo fi sammuu keenya
sammuu yaadamuu amaatiin gabroome kana yaadamuu ataatti jijjiirreetti hojjenne hin hojjenne ofiif miti biyyaa fi bu'aa buusuu dandeenya nuti jechuudha. Ofitti amanamummaa haa qabaatu. Akkuma nama kamiyyuu hojjechuu hin danda'a. Akkuma nama kamiyyuu carraaquu hin danda'a. Akkuma nama kamiyyuu tattaafachuu hin danda'a. Bakka namni ga'uu hin danda'a isa jedhamu ga'uuf dhiisuun rabbitu si carroomsa garuu tattaafachuudha hireetti. Tattaafachuu qabna. Wal jabeessuu qabna. Yaada mo'amaa kana yaada gadaantummaa kana yaada yeella'uu kana dhalootaaf dabarsuu hin qabnu. Jabaachuu qabna nuti. Fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti ijoolleen qabxii gurguddaas ta'ee barumsa isaaniitti ciccimoonis ta'e ijoollee dhiiraati. Hin beeku ani maaliif akka ta'e naallee hin galu anuma dabalatee jechuudha. Bakka dhiirri gahee sanaa fi bahan dhiirri hojjechuu danda'u san akka hin hojjechuu hin dandeenyetti akka waan hireen nu daangesseefaatti warri ilaallu qabna. Ofii carroomnee carraa sanatti fayyadamnee carroomuu of carraaquu caala nama carroome sana hawwuu yookiinis immoo waa'ee sana haasa'uudha. Nutis carroomuu dandeenya yoo tattaafan yaaduudha. Carroomuuf carroomuu dhabuu waa biraadha. Ga'uuf ga'uu dhabuu waa biraadha. Garuu akka nama tokkotti yaaluudha. Nama carraa qabu barbaadu caala ofii carraa qabeessa ta'uudhaaf tattaafachuu. Anis hojjedhee tattaafadhee bakka sana ga'uu nan danda'a. Anis baradhee iddoo sana waan namni sun godhuu hin danda'a. Kanaafuu hiree kootti fayyadamuu qabaadha malee nama hireen qabuun barbaada faana jiraachuuf jechuun ta'ullee hin qabu waan akkasii. Nama hireen toltuu nama hireen waan akkasii kuni ofitti amanamummaa dhabuudha. Atis hiree kee tolfachuu dandeessa tattaafattee jabaattee barattees ta'u hojjettees ta'u waan kamiiniyyuu yaaltee hiree kee tolfachuu dandeessa. Maaliif atis amma addunyaarra jirtutti wanta namni kamiyyuu taasisee carraaqqatee jiraatu carraaqqattee jiraatta waan ta'eef ofitti amanamummaa dhabuu keenyadha malee. Kanaafuu ofitti amanamummaa haa qabaannu isiniin jedha. Amma gamanumaatiin gara baacoo kootiin isin dhiyeessa waa malee kanan kaasne ergaan koo kuni baacoo sana faana waa wal qabatudha. Kanaafuu baacoo keessattis waa baay'ee ergaan amma dubbadhe kana ni argattu waan ta'eef shamarran bakki dhiirri ga'ullee ga'uu dandeessi. Bakka namni kamiyyuu ga'e kan gahuu dandeessi waan ta'eef garuu ofitti amanamummaa fi sammuu ofii yaada mo'amaatiin mo'ataa taasisuudha. Kun immoo nurraa dhaabbachuu qaba. Kanaafuu amma gara baacoo kootiin isiniin dabarsan isiniin jedha. Amma dhuma qophii kootti na waliin turan afeerraa kootiin mallee baacoon koo akkas ture. Barattoota barsiisaaf barataa ture. Barsiisaaf barataa ture guyyaa tokko barsiisaa jira ture dareeti. Barattoota barsiisaa jira. Barattoonni kuni barattoota barsiisaan sun baay'ee barsiisaa cimaadha. Ijoolleen isaanii akka qaraman barbaadu, akka hojjetan barbaadu, akka ol ta'anii isaaniitti olitti argamanii barbaadu. Barsiisa qaxaleedha barsiisaan suni. Amma guyyaa tokko booruu jedhanii booruu waan isin gaafadhu qaba. Wanna hawwi keessan fuuldura maal ta'uu akka barbaadan natti himtu jedhanii galgala akka hojii manatti itti himanii booruun isin gaafa jedhanii barattoonnis galanii mana barumsaatti barsiisaan akka booruu gaaffii fuulduratti maal ta'uu barbaadda hawwiin kee maali isa jedhu daa'ima hin gaafatu maatiin illee hin gaafata barsiisaan illee hin gaafata ni beektu yeroo hedduu sana booda galgala itti yaadaa bulanii ijoolleen boorumtiisaa mana barumsaa deemu. Mana barumsaa deemanii barsiisaan seenanii maqaa waamanii booda gaaffiin kaleessa hojjedhaa ati koottaa natti himtu jedhe sana isin gaafadhaa jedhanii toleedhanii barsiisonnis mucaa qaxalee tokko jira yookaan immoo mucaa cimaa qaxalee jechuu beektu jedhee yaada. Barumsa isaatti baay'ee cimaadha mucaan kuni baay'ee tattaafataadha baay'ee nama cimaadha. Sadarkaa qaba tokkoffaa daree sana keessa barataa jira jedhamudha. Tolee achi maqaa sawaameetii tolaa jedheen jennaan booruu gara fuulduraatti hawwiin kee booruu maali abjuun kee booruu maali bor maal ta'uu barbaadda fuulduratti gaafa guddattee gaafa barumsaanis ol siqxee hawwiin kee fuulduraa yookaan abjuun kee fuulduraa maal ta'uudha yoo barumsa fixxee maal ta'uu barbaadda jedheeni
jennaan mucaan kun baay'ee gammadee ka'ee ol ka'ee ani fuulduratti barsiisaa jedhe yoon barumsa koo seeraan baradhee fixee wanti ani ta'uu barbaadu paayileetti yookiinis immoo xiyyaara oofuudha kanadha kan inni ta'uu barbaadu hawwiin koos abjuun koos inni guddaan xiyyaara oofuudha shufeera xiyyaara ta'uudha jedhee barsiisaa kanatti hime sababa isaa wajjiniitiin immoo himtu jedhee barsiisaan sababni ati xiyyaara oofuu filattee yookaan abjuu kee bara dheeraa fi hawwi kee boorullee ta'e maali sababni isaa adda baasinaa himii jedheera sababiin ani ittiin xiyyaara oofuu barbaade yookiin immoo shufeera xiyyaara paayileetti ta'uu barbaade kuni maatii koo biyya adda addaa geessee bashannansiisu ijoollee koo biyya adda addaa geessee bashannansiisu akkasumas haadha manaa koo fi haadha koo abbaa koollee bakka adda addaa fi bakka filatamaa bakka bashannana ta'ee biyyoota adda addaa irra deemsisee daawwachiisuu waan hin barbaaduuf xiyyaara oofuu barbaade paayileetti kan hin ta'uu barbaadeef maatii koo bashannansiisee gammachiisee jiraachuu waan hin barbaaduufidha haadha manaa koos gammachiisee bakka isheen feete geessee jiraachuu waanan hawwuu fi hawwiin koo yookaan abjuun koo booruu paayileetti xiyyaara ta'uudha jedhee barsiisaa kanatti hima amma mucaasa tokkotti darbee mucaasa lammaffaa ba'utti sana booda isallee ni gaafate boru maal ta'uu barbaadda abjuun kee boruu maali hawwiin kee maali jedhe mucaanni sunillee ani barsiisa gaafan baradhee fixee jedhe dooktara ta'uudha jedhe maaliif dooktara ta'uu barbaaddaa jennaan dhibee adda addaatu addunyaa kanarra baay'atee jira dhibee sana keessaa immoo harmeen koos dhibamtuu tokkodha dhibee sombaatiin nama qabamtee jirtudha keessumaa dhibee qilleensota faalanii dhukkuboota adda addaa fidanii hawaasa faalanii sanarratti hojjechuun barbaada dhukkuba harmeen koo qabamte kanaan hawaasni illee booda akka rakkatu hin barbaadu haadhi koorree dhibee kanaan narraa duute waan ta'eef lubbuutiin hin jirtu anillee namatu na barsiisaa jira dhibeen haadha koo mudate kuni anaan ijoollee haadha hin qabne na taasise boru akka darbee ijoollee biraallee haadha hin qabne abbaa hin qabne taasisee carraan ana mudate akka isaan mudatu waan hin barbaanneef dooktara ta'ee ogeessa fayyaa ta'ee dhibamtoota dhibee kamiiniyyuu keessumaa immoo dhibee sombaarratti dhibamanii akka haadha koofa lubbuu dhabuuf warra jiranii isaaniin tajaajiloodha jedha tole jedhette ammas intala shamarranii tokko gaafatti caaltuudha maqaan ishee caaltuu booruu hawwiin kee maal ta'uudha jedhee sana booda yeroo gaafattu callisteetti yaaddee ol kaatee dhaabbattee abjuun kee booruu maalii fuulduratti yoo barattee fixxee yoo nama guddaa taate yoo barnoota xumurte maal ta'uudha hawwiin kee fuuldura abjuun kee booruu maal ta'uudha jedhee barsiisaan fedha ishee booruu gaafata ani fedhiin koo yaa barsiisaa jette caaltu abjuun koo fuulduras fedhiin koo fuulduras hawwiin koo fuulduras yoon baradhee xumure yoon barnoota koo xumure hawwiin koo ilaalaa dhaggeeffadhaa sirna yoon barnoota koo xumure yoon baradhee bakka namni ga'u qabxii koos bare sana booda ani waan ta'uuf hawwiin koo inni guddaa abjuun koo inni guddaa haadha manaa mucaa paayileetti kana ta'uudha haadha manaa isa ta'uun barbaada haadha manaa tolaa ta'uun barbaada tolaan paayileetti ta'uun barbaada jedhe miti anis gaafan baradhee xumure barnoota koo haadha manaa tolaa ta'uudha hawwiin koo abjuun koo inni guddaa hawwiin koo inni guddaa yoon baradhee xumure haadha manaa tolaa ta'uun barbaada jette tole sababiin ati haadha manaa tolaa ta'uu barbaaddu fi maali jenna tolaa waan paayileetti ta'uuf boru ani immoo haadha manaa isaa yoon ta'e bakka adda addaa fi biyyoota adda addaa na fuudhee deemee na bashannansiisa ijoollee koo waliin haadha isaa waliin abbaa isaa waliin maatii isaa waliin kanaafiyyuu ani immoo hawwiin koo inni guddaan bakka gurguddaa fi bakka
beekamaa ta'anii fi biyyoota adda addaa biyyoota namaallee deemee baruu fi daawwachuudha waan ta'eef abjuun kun ni guddaan. Aniin hawwu addunyaa kanarra yoo jiraate baradhee fite haadha manaa tolaa ta'uudha. Mucaa paayileettii ta'uu kana haadha manaa ta'uudha hawwiin koo jette. Tolee jedhe barsiisanillee kanarra maal hubanna caaltuun hawwiin koo booruu iddee tolaa ga'uudha jetti otoo hin ta'in tolaa hawwaa jirti ishee. Bakka tolaa ga'uuf akka waan daangeffamee akka waan carraan isheef hin kennamne carraan tolaan hin qabne san akka hin qabne carraan tolaan argate san akka hin argannetti of taasisee of hacuucaa yaada mo'ataa sammuu ishee keessa fiddee yaada mo'amaa sammuu ishee keessa fiddee mo'ataa taasistee sammuu ishee gabroomsitee akka hiree tolaan qabu sana hin qabnetti isheen maalidha nama carroome hawwaa jirti haadha manaa tolaa ta'uudha malee akka tola paayileettii ta'uu miti ishee ana yaaddu. Anna carraan akka caaltuu kun darbee dhalootaaf akka hin darbine akka caaltuu otoo hin taane akka tolaas akka nama biraallee ta'uu ni dandeenya. Nama carroome hawwuu otoo hin ta'in ofillee carroomuu ofillee carraaqanii carroomuu ofillee tattaafatanii bakka guddaa ga'uu fi bakka hawwamaa akka caaltuun hawwite kana sana ol ta'uun illee ni danda'ama shamarran keenya. Hin sobamiina hin hatamiina yaada laafaa fi yaada mo'ataa yaada mo'amaa sammuu keessan keessa fiddanii yaada mo'ataa taasistanii sammuu keessan hin gabroomsinaan isiniin jedha obbolaawwan koo. Waa xiqqootiin hin sobamiina. Nama jabaa ta'a, nama abshaala ta'a, nama cimaa ta'a. Yaadni xiqqoo fi yaadni salphoo, yaadni kufaan yaada guddaa isinitti fakkaatee waan guddaa isinin dhabsiisin. Caaltuun akka tolaallee ta'uu dandeessi ture. Hawwiidha waan ta'eef hawwiin hin daangeffamu. Otoo akka tolaa ta'uu otoo hin ta'in isheen haadha manaa tolaa ta'uudhaan isheen barbaadde. Innaa hireen akka caaltuu mudatee sun akka nu hin mudanneen isiniin jedha. Baacoon koo har'aa fi yaadni koo har'aa kana fakkaata. Yoon dogoggore na of kolchaan isiniin jedha maatiiwwan koo. Akka itti bohaartanis abdii guddaan qaba. Akkuma dura kaasee warri maatiin taatan laayikii taasisuun koomentii barreessuun yaada keessan naan ga'a. Warri maatiin naaf hin ta'in immoo koomentii barreessuun yaada keessan naan ga'a. Sabskiraabii naa taasisaa laayikii naa taasisaa na jajjabeessaan isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa bakka isin ooltanii fi bultanii rabbiin nageenya isaatiin isin faana oolli haa buluun jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti yoon dogoggoree fi na of kolchaa. Namni beekaan qabu garuu amma beekurraa dubbata. Yoon beekees ta'e otoo hin beekne waan dogoggoraallee dubbadhee jiraadhe immoo na of kolchaan isiniin jedha. Na jajjabeessaa laayik koomentii sabskiraayib taasisuutiin maatiiwwan koo na jajjabeessaan isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa.